Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota EJM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global miidiyaa irraa oduu guyyaa kana qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu kana kan isinitti himu Antolchaa Huseen Maddaati. Oduu keenyaa guyyaa har'aa keessatti oduulee mata duree lamaan gurguddoo kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Yeroo yoo qabaanne ittuu daballee kan biraatis gurraa isin buufna. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo oduun keenyaa guyyaa har'aa waa'ee boombii guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee naannoo Biyaasaatti dhoohuudhaaf karoorfame fashalee jedhameetiniin ajandaa guddaa ta'e irraa haasa'amaa jiru kan gurra isin buusta. Itti aansuudhaan immootu akeekkachiisa manni maree federeeshinii Dr. Abiyyitti kenne kan gurra isin buusnu ta'a. Odeeffannoowwan kanneen wal duraa duubaan gama keessan kan dhiyeessu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan EJM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni karaa YouTube channel keenyaatiin hordoftan YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa. Warri karaa fuula Facebook keenyaatiin hordoftan page Facebook aanolee global media like follow godhachuu hin dagatinaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin dabarsa. Manni maree federeeshinii akeekkachiisaa cimaa Dr. Abiy Ahmaditti kenneetii jira. Oduun kun xiqqoo waan bal'atuuf isa itti deebina. Amma waa'ee boombii magaalaa Finfinnee naannoo Biyaasaa jedhamutti dhoohuudhaaf jedhamee akka malee haasa'amaa ture gurra isin buusa. Guyyaa kaleessaa guutummaa magaalaa Finfinnee keessatti shororkaan tokko uumamee ture. Shororkaan kunis suuraa sobaa kan intarneetaa irraa fuudhameen karaa feesbuukaatiin gadhiifame jiraattota magaalaa Finfinnee sodaa guddaa keessa kan galchedha. Inni kunis magaalaa Finfinnee naannoo Biyaasaatti kutaa bulchiinsa magaalaa Araadaa kifla katamaa jedhameetiin beekamutti jechuun naannoo addabaabaayii Biyaasaa sanitti namni tokko waan akka pilaastikaa boombii wayii fakkaatu kan harkatti qabatee fi haalli sochii isaa mootu baay'ee kan nama yaaddessuu fi akka waan nama boombii dhukaasuudhaaf naannoo addabaabaayii sanitti naannahaa jiru kan isa fakkeesse fi namoonni ilaalaalan namni kun boombii dhukaasuudhaaf naannahaa jira jedhaniitiin akka malee sodaataa turan. Jiraattonni magaalaa Finfinnee naannoo Biyaasaa nama kana ilaalan namni kun kan wanti harkaa qabu pilaastika boombiidha. Boombiin kun dhoohee naannicha akka malee miidhuu danda'a waan ta'eef jechuudhaan akkasuma lubbuu namoota hedduutu baduu danda'a jechuudhaan sodaa qaban walitti himuudhaan battaluma sanitti gara poolisiitti dawwaluudhaan poolisiin magaalaa Finfinnees yeroo san gara poolisii federaalaatti bilbilachuudhaan poolisiin federaalaas battaluma sanitti magaalaa Finfinnee keessatti boombiin dhoohuudhaaf jedha jechuudhaan rifatee yeroo san namoota boombii hiikuudhaaf akkasuma boombii to'achuu barbaadan fiduudhaan achitti erga walitti qabanii booda nama kana itti marsanii nama kana to'annoo jala oolchan. Namni kun garuu kan of harkaa qabu boombii osoo hin tahin pilaastika koddaa akka bishaanii fakkaatu keessatti diraaftii naqatee diraaftii dhuguudhaaf bakka diraaftii itti dhuguuf haala mijeeffataa akka jiruu fi garuu haalli isaa kan namaa hin gallee fi nama akka maraatullee fakkaatu nama waa balleessullee fakkaatudha malee boombicha miti jechuudhaan humni poolisii federaalaa kan boombii akka hin dhoone kashafsiisuu danda'u namticha qorachuudhaan wantichi dhimma boombii wal qabatu akka hin taane mirkaneesseetii jira. Namoonni suuraa sobaa fuudhuudhaan Facebook irratti maxxansuudhaan jiraattota magaalaa Finfinnee shororkeessan kunniin odeeffannoo sobaatiin hawaasa shororkeessuu waan malaniif hawaasni waan tokko shakkuun gaarii ta'e garuu sodaa hamaa keessa galuu akka hin dandeenye komishiniin poolisii federaalaatii fi akkasuma bulchiinsi magaalaa Finfinnee akeekkachiiseetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo itti aansuudhaan immootu manni maree federeeshinii Dr. Abiy Ahmad akeekkachiiseetii jira. Akeekkachiisni manni maree federeeshinii Dr. Abiy Ahmaditti kenne kun baay'ee kan nama rifachiisudha. Manni maree federeeshinii Dr. Abiy Ahmad jaarsummaa amma jedhamu kana kan fudhatu yoo ta'e akkasuma Dr. Abiy Ahmad qofa osoo hin tahin qaamni mootummaa federaalaa jedhamu kun jaarsummaa amma deemaa jiru kana kan fudhatu yoo ta'e qaamni federaalaa jedhee uf waamu kun olaantummaa seeraa kabachiisaa akka hin jirree fi seera sharafaa jiraachuu nutti agarsiisaa jedhaniitii jiru. Manni maree federeeshinichaa guyyoota muraasa dura labsii yeroo muddamaa baatii 6 turu labsuun isaa ni yadatama.
manni maree federeeshinichaa paartiin TPLF seera biyyattii cabsuudhaan olaantummaa seeraa kabachuu diduudhaan yaaddoo biyyattii diiguu irratti yaaddoo hamaa dhaqqabsiiseeti jira. Kanaaf immootu mootummaan federaalaa ergamaa fi akeekkachiisaa fi qajeelfama mana marii federeeshinii fi mana marii bakka bu'oota uummataa irraa itti kenname kana sirreessuudhaan hojiirra oolchuu qaba. Kanaaf jaarsummaa wanti jedhamu hin jiru. Biyya olaantummaan seeraa itti hin kabajamne keessatti hanga olaantummaan seeraa kabajamutti jaarsummaa wanta jedhamu hin jiru. Dr. Abiy Ahmedis ta'ee mootummaan federaalaa guutumatti waa'ee jaarsummaatiif yeroo gabuu dhiisanii seera biyyattii yeroo ammaa kana rakkoo fi gaaga'ama irra bu'ee bakkatti deebisuu qaban. Namoota seera kana cabsan immootu seeratti dhiyeessuu qaban malee jaarsummaaf taa'uu hin qaban jechuudhaan manni maree federeeshinii akeekkachiisaa baaseen ibseeti jira. Manni marii federeeshinii itti dabaluudhaan yeroo qaamni mootummaa laaffatee jedhee akkasuma yookaan immootu haala seera biyyattiin tumattee lafaa qabdu irratti balaan dhaqqabaa jirutti manni marii federeeshinii ajajoota tokko kennuu hin danda'a. Kunis kan ta'uu danda'u naannoon tokko yookaan qaamni tokko hidhannoon inni hidhatee hidhannoo mootummaa federaalaatii ol yoo ta'e akkasuma kana jechuun immootu naannoon Tigraay fakkeenyaaf yookaan naannoon Oromiyaa yookaan naannoon Sumaalee naannolee sagalan biyyattii keessa jiran keessa garuu amma naannichi 10 waan guuteef naannoowwan 10 Itoophiyaa keessatti argaman keessa naannoon hidhannoo meeshaa waraanaa inni hidhate hidhannoo mootummaa federaalaa yookaan caalu taate manni maree federeeshinichaa mootummaa federaalaa ajajuudhaan hidhannoon isaa akka hidhannoo naannoleetti sadarkaa naannoleetti akka madaalutti deebisuu danda'uu qaba. Yeroo wanti akkanaa kun dhalatu manni maree federeeshinichaa kallattiidhaan aangoo ajaja kennuu ni qabaata. Kanaaf immootu warri Tigraay jechuun mootummaan naannoo Tigraay hidhannoon amma inni hidhate hidhannoo mootummaa federaalaatiin walgitu waan ta'eef inni kun immootu heera biyyattiitiif yaaddoo guddaa waan uumuuf kanaaf mootummaan federaalaa asiif achi jechuu dhiisee heera biyyattii rakkoo irra bu'e kana baraaruudhaaf jecha warroota seera cabsanii wantoota akkanaa raawwatan kana warroota seera cabsuudhaan hidhannoo humnaa olii hidhatan kana irratti tarkaanfii fudhachuu qaba jechuudhaan akeekkachiisee jira. Manni maree federeeshinichaa itti dabaluudhaan ammas yeroon aangoo mana maree federeeshinichaa waa ajajuudhaaf mootummaa federaalaas maa hin taane aangoo guutuu qabaatu yeroo heericha irra rakkoon guddaan gahedha. Akkasuma yeroo qabeenya uummataa kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaan garagaraa yookaan saamichi garagaraa gaggeeffamu manni maree federeeshinichaa kallattiidhaan ajaja dabarsuu aangoo guutuu qaba. Kanaaf immootu mootummaan federaalaa ajaja itti kenname sirnaan bahachuu danda'uu qaba jedhaniiti jiru. Wantooti amma Tigraay irratti tarkaanfiin seera kabachiisuu akka fudhatamuuf manni maree federeeshinichaa labse jechuudhaan manni maree federeeshinichaa sababa labsii amma nagaa kabachiisuu Tigraay irratti labse kana yeroo nutti himuu akkas jedhe. Tokkoffaa Tigraay meeshaa waraanaa heera biyyattiitiif iyyachisaa ta'e hidhatteetii jirti. Lammaffaa immootu mootummaan naannoo Tigraay karaa liyyuu haayilii isaatiin waraana raayyaa ittisa biyyaa naannoo Tigraay keessa qubatee jiru irratti tarkaanfii fudhachuudhaan qabeenya makkalaakayichaa yookaan raayyichaas saameetii jira. Sababaalee gurguddaa kanneen lamaaniif mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessa galuudhaan olaantummaa seeraa akka kabachiisuu fi naannichi heera biyyattii jalatti akka buluu fi namoota yakka akkanaa kana raawwatan immootu qabee mana murtiitti akka dhiyeessu ajaja kenneetii jira jedheetii jira. Mootummaan federaalaa ajaja kana cabsuudhaan jaarsummaaf yoo bakka kan kennu taate mootummaan federaalaa biyyattii gara diigumsaatti ceesisuu barbaada jechuudhaan akeekkachiise. Yeroo amma mootummaa naannoo Tigraay kana wajjin jaarsummaan kan ta'amu taate bor immootu naannoleen biraa akka naannoo Tigraay kanatti olaantummaa seeraa kabajuu didanii seera akka cabsaniif hulaasaa qudha jechuudhaan manni maree federeeshinichaa akeekkachiisa dabarseetii jira. Kanaaf bor naannoon biraa akka naannoo Tigraay kanatti mootummaa federaalaa irratti finciluu yookaan diduuf akka hulaan hin saaqamne mootummaa naannoo Tigraay wajjin jaarsummaan taa'amuu hin jiru. Mootummaan naannoo Tigraay qabeenya uummattoota biyyattii kan ta'e meeshaa waraanaa raayyaa ittisa biyyaa kan saamte haga deebistutti akkasuma hidhannoon isiin hidhattee hidhannoo mootummaa federaalaa gadi ta'e haga ta'utti mootummaan federaalaa jidduu seenuudhaan seerichaa qabachiisuu qaba. Kana gochuu qaba. Kuni ajaja mana marii federeeshinii irraa itti kenname jechuudhaan manni maree federeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akeekkachiiseeti jira.
Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon qabannee isiniif dhiyaannee kana fakkaata. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agaruutti turtii gaarii isiniif haa taatu.